السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بليخي خبدهم وقالي أكم نجاح فجال سنين جتشا إن شاء الله رانتنا دكتور زاكر نايك أفان أورومو خي سنين بديسا سكنت تناولين تشجاري يا ربنا. dhaamsa toltuu dhihaadhaa beekumsa horattu. قافين نتيان توبليسا خينيا محسن بشير كشمير إنديارا. What should we follow? دبي تكررت وقا غراغرما يادا علماء تيدو تيركمي خمر راهردفنا ربي قرآن خيستي مالجا سورة النساء سورة أفرفا آية شنتمي سقال الرتي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ربي في إرقما ساهردفا أكسمتي نموتا بيكم سقبا نموتا أججني تخنمي خانيتشون علماء تيجون قالي ربي في إرقما ساقور يهردفي أكسمتي ملي نما بيكم سقبا هردفي علماء تيجو ورا أمري دينار كاكب قروا آياني چتين دابتو آياني تفوف يو إسا والدبن قم ربي في إرقما سا ديبيا خانيتشون قرآن هردفو قبض حديث صحيحة هردفو قبض قروا علماءonni والدبن قم ربي في إرقما سا ديبي علماءonni دي شان صلاة جان خراب را ديمون انبر باچسو صلاة شنان صلاة يو علماءonni دي رمضان خيسة سومنو قبض جان ركون انجرو علماءonni دي زكاة برسنتي لما تقاشن خنا جان بكي دوتي حيجي إسان موردف Now, when the قروا هقا يعني ولد إسان الدولو في علماءonni والدبن قرآن أكجو to give an example, قم ربي في رسولا ديبي آجا belong to أما هقا علماءonni والدبن نمني تقو مال قدو قبل ميخنا فكين تقون سني خنو فدا مرتين تقوتو صدركات خيسي جرتو رتون دويتي نيا دا دوغا من برنوتا توري دائما من برنوتا صدركات درا خيسي جرانيف for the برسيسان يرو هند سرين for him or her. برسيسان جولي من برنوتا صدركات درا براتنيف أكا إسانيتي اتين بيخان برسيسا إسانيتي برسيسان سم بيخا تهو باتو برسيسان جولي من برنوتا صدركات درا براتنيف أكا إسانيتي اتين بيخان برسيسا إسانيتي نيا دا دقافان primary school برچو تره برسيسان ساينسي خيوان تكدو I was a damn no, my teacher cannot be wrong. أباخ يتيم رب جنة أنا نيسو أباخ يا أوجي سفياتور psychiatrist تره post graduation medicine نوجته هجارة كون فيا برادفته وانين برسيسا خير رادا جه فيديتين أباخ يتيم أباخ يلكي خندو غنغور أنانجا برسيسا خير دو غنغور وندن دو جيتي نسام فيلم هجا سنانيس جولة وجا جامو ترباتي إنه أوجي سفياتي garuu anaaf barsiisaan kiyya hogguunda sirrii jira yeroo sanitti akkasumatti barataan hoggaa barnoota sadarkaa duraa keessa jiru barsiisaan yeroo hunda isaaf sirrii jira saniifuu nama beekumsa diinaan qabneef yookaan nama lafaa ka'ee diina barachaa jiruuf fakkeenyaaf sallamtee nama guyyaa keessaa islaamummaa qeebale yookaan nama baratee hin beeyneef nama manguddoo hanguututti diina baratee hin beeyne nama kanaan akka sadarkaa mana barnoota sadarkaa duraatti ilaala sun amma sheekuma tokko laalee waan inni ijoo qabatee jala deema isaaf sanumaatu irra wayyaadhaa fiyu ulamaa'ii fedhetti haamanu sun garuu nama beekumsa diinaa waa xiqqoo yookiin guututti irraan beeynee fi beeke fuqahaa'onni yeroo hedduu musliimoota bakka lamatti qoodan tokko mujtahid jechuun ulamaa'ii kaan ammoo kan mujtahid hin ta'in ani garuu bakka afuritti hin qooda qoqqoodaminsa sadarkaa jechuu tokko nama beekumsa diinaa xiqqashuma takka irraa beekutti hin lakkaawa nama sallamte yookiin nama manguddoo kan nam tokkolleen diina san barsiisin faa isaan kana akka nama barnoota sadarkaa duraa keessa jiranitti ilaala muslimtoota keessatti sadarkaa ittiin gadhaana tokko immoo sadarkaa hundaa oliiti san ulamaa'idha yookiin mujtahid arraan tana mujtahidni takkata tarii dhibboota xiqqoon lakkaawaman daa'iliin haasawa adda addaa godhan kan agartu hundi isaan keessaa namootuma haalaan muraasaatu dhugaan ulamaa'idha sadarkaan olaanaan ulamaa'idha sadarkaan gadhaanaan ammoo nama amma jalqabaa jiru ulamaa'ii jalatti aanee kan jiru barataa beekumsaatiin jaan irra hedduun daa'ilee barattoota beekumsaati fakkeenyaaf nama diina barate waggaa dheeraaf hadiisaa fi fiqii barate barataa beekumsaa jechuu ni dandeessa barattoonni beekumsaa kun wal dhaban nama yuunivarsiitii islaamaatirraa eebbifamee ba'e ta'uu danda'a post graduate nama maastarsis dalage ta'uu danda'a yookiin PhD qabaachuu danda'a PhD digrii qabaateef namni tokko ulamaa'ii hin ta'u tahullee danda'a garuu carraan jiru xiqqaadha ulamaa'ii murna kophaati rabbiin dandeettii saayinsii hubannoo xiinxaluu kanneef hundee waa hundaa beekan
qabiyyee hujjaa fi waan garagaraa qaban sun sadarkaa biraati. Saniifuu ulamaa'onni haalaan waa xiqqoo addunyaa tanarratti dhibbuma waa xiqqoo ta'an garuu barattoonni beekumsaa murnaa adda addaa qaban sadarkaa gadaanaa jiddugola olaanaan haalaan olaanaa PhD qabu haalaan olaanaa ta'uu danda'a garuu barataa beekumsaati. Biraa ammoo nama yuunivarsiitiin deemin waggaa dheeraa ulamaata fi fuqahaawota wajji haasawee dhaggeeffatee ta'a. Namni sun amma nama PhD qaburra beekaa ta'uu danda'a. Amma fakkeenyaaf wajjira Islaamaa kiyyaa gaafaan boombaay ture. Manni barnootaa sun waliigala hojjettoota 500 qabaachuu ture. Isaan keessaa namni 25 warra digrii fi maastars ammallee PhD dhaan yuunivarsiitii biyya alaatirraa eebbifame. Hedduun isaanii yuunivarsiitii Islaamaa Madiinaatirraa, muraasniinis yuunivarsiitii Imaam Muhammad bin Sacuud, gariinis yuunivarsiitii biraatirraa. Isaan keessaa namni 25 baachelar, post graduate fi PhD qaban. Ammaas namni 30 yookiin 40 namoota yuunivarsiitii Islaamaa Indiyaatirraa baratee bee. Gariin fatwaa godhan, gariin ni barsiisan, gariinis muftiidha. Isaan kun waliigala nama 50 yookiin 60 ta'an. Isaan kana hunda barattoota beekumsaatiin ja'an. Hojjettoota kiyya keessaa ammaas kanneen dipaartimentii qorannoo keessa turan kan yuunivarsiitii Islaamaa tokkollee keessaa baratee hin bahin. Hojjettoota kiyya keessaa ammaas kanneen dipaartimentii qorannoo keessa turan kan yuunivarsiitii Islaamaa tokkollee keessaa baratee hin bahin. Garuu isaan kun waggaa dheeraa waan qorannoo godhaa turaniif hojjettoota kiyya keessaa anaaf isaan kanaatu warra maastarsii fi PhD dalageera na biratti qiimaa qaba. Beekumsa gahaa qaban mormuu danda'an, hadiisa himuu danda'an garuu yuunivarsiitii Islaamaa takkallee hin deemne. Garuu sadarkaan fahmii diinaa isaan qaban haalaan olaanaadha. Mindaan isaaniitillee warra PhD dalagee ka doktorummaa qaburrallee olaanaadha. Ka yuunivarsiitii Islaamaa Alazaarraa eebbifamee bahee fi ka biraatirrallee ka Madiinaarraa eebbifamee dhufarrallee hojjettoonni kiyya tokkolleen ulamaa'idhaan jiru. Anu mataa kiyya ulamaa'idhaa miti. Barataa beekumsaati malee. Garuu barattoonni beekumsaa wal dhaban sadarkaa adda addaatti jiran. Sun murna lamaffaadha. Murni sadaffaa ammoo hamma jalqabaa jiru oli. Isaan warra beekumsa diinaa qaban garuu keessa gaseenanii hin baranne. Waan nama barnoota argachuun haalaan salphaa ta'eef intarneetarraa yookiin sooshaal miidiyaarraa isaan kun waan beekan ni qaban garuu barattoota beekumsaatii miti. Saniifuu isaan kana sadarkaa afurtiin qooda. Takkaffaa ulamaa'ii mujtahid kanneen addunyaa irratti haalaan muraasa. Dhibba waa xiqqo. Lammaffaan itti aansee barattoota beekumsaati. Barattoonni beekumsaatiin sadarkaa adda addaatti qoodaman. Sadarkaa gadaanaa, sadarkaa jiddugala, sadarkaa olaanaa. Sadaffaan warra beekumsa diinaa qabu. Garuu barattoota beekumsaatiin. If you are a beginner, you are like in the school, catch one scholar, garuu follow him. beekumsa waan qabanii sadarkaa sadaffaa kana keessa jiran. Afraffaan ammoo sadarkaa ittiin gadaanaadha. Ati nama amma waa jalqabu yoo taate mana barnootaa keessa jirta. Ulamaa'ii tokko qabadhu hordofi. Saniitu irra siif caala. Yoo barataa beekumsaa taatee ulamaa'iin ilaalchaan wal dhabde Rabbii fi Rasuulatti deebi. Ragaalee ulamaa'iin dhiyeessanitti deebi ilaali. Yoo ulamaa'iin lama wal dhabde barataan beekumsaaf irraa laala. Ragaan ulamaa'ii A maali? Ragaan ulamaa'ii B maali? Je'eef irraa laala. Inni mataan isaa ulamaa'ii miti. Garuu beekumsa bu'uuraa ragaa ittiin xiinxaluu qaba. I never give a fatwa of my own. What I can do, he can read the fatwas of the scholars. Daa'iin tokkollee yoo ulamaa'ii ta'e malee fatwaa akka hin kennine. An takkaa fatwaa mataa kiyyaa kanneen beeku. Daa'iin maal godhuu danda'a? Fatwaalee ulamaa'otaa dubbisee waan ulamaa'iin tokko je'e kaan irra caalchisee fudhachuu danda'a. Sababni ragaa ulamaa'iin kun fideetu kaan irra amanamaadha je'e. Sadarkaa beekumsa barataa beekumsaa ta'uu keetirratti hundaa'ee tokko fudhattee tokko walii galuu dandeessa. Garuu ati nama beekumsa diinaa hin qabne yoo taate yaada isaanii irratti murtii kennuun siif sirriin ta'u. Yoo beekumsa qabaatte ni dandeessa. Namoonni sadarkaa sadaffaarra jiran kanneen beekumsa diinaa qaban maal godhuu qaban? Eenyutu irra sirrii jiraa barattoota beekumsaa gaafachuu qaban? Eegasii ragaa isaan siif dhiyeessan irraa dhaggeeffatta. Akka bu'uuraatti gama Rabbii fi ergamaa isaa deebita. Sallallahu alaihi wasallam. Ragaa Quraana keessa jiru laalta. Tarii carraan ulamaa'onni dogongoruutis jiraachuu danda'a. Wallaala irraa kan ka'e. Gariin ammoo ilaalcha adda addaa jiru irraa hijaan. Hundaafuu ati yoo barataa beekumsaa taate ragaa ulamaa'onni fidan xiinxaltee ulamaa'ii kamtu sirrii jiraa murteessuu dandeessa. Yoo sadarkaa sadaffaarra jiraatte ammoo barataa beekumsaa gaafadhu yookaan ulamaa'ii sadaffaa gaafadhu. Isaan lameen irraa kamtu irra sirriidhaa laali. Sababa dhiyaatan irra dhaabbattee murteessuu dandeessa. Yoo sadarkaa afuraffaarra jiraatte ammoo guutumatti diinirraa yoo maan beekne
علماء تقولالي يشوفوا جلدهم ما يفلنوا بران كبدوها علماء ما سن علماء سبحان تيم ملء علماء ما كب يو خنا قوت ملء فلنوا بران كبدوها ما بكم سخيدين خيستي حالان تكاوان تهف فلنوا لنو تكام نتنا قروا يروهن داكم ربين قرآن خيستي جي قام ربي في إرقام سادي بيا أما يرون دمتي قافين تنبودا راك بدي دي بستانو ما هنگا قافي براتي ولا قروا والسلام عليكم نجينا ترى هيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هردفتو تلامسة تلتو فيديو دكتور زكر خنرا بارتن جيتي يادا إن شاء الله يوني في سنتولي لايك سبسكرايب قراي خنرا بروم سيور كتن أكاتانا نتسيني في كندي ساجرو يوني في سنتي لايك سبسكرايب قرونا نغرغارا لينك خنلي شير قرا نمو هندو بران ناغا غلطو ما الفدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجينا ترى